Nagaa akkam jirtu hordoftoota nagaatiif ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti nagaa akka taatan abdiin qaba. Har'a barumsi isiniif dhiyaadhe haasaawwan afaan Ingilizii baratamoo ta'an tokko tokkodha yookaan immoo common English conversation kan jedhamanii waamamanidha. Haga xumura qophii kanaatti nu waliin turuudhaan beekumsa adda addaa akka argattan isin affeereera. Mee jalqabarraa haa kaanu. Don't mention it. Don't mention it. Isa hin haasayin yookaan rakkoon qabu bakka galumsa isaa irraa kan ka'e hiika lama qabaachuu danda'a jechuudha. Waan kana natti hin kaasin jechuufis don't mention it. Yeroo tokko immoo namni galatoomi yookiin thank you gaaf nuun jedhu rakkoon qabu jechuudhaaf don't mention it jennee fayyadamna jechuudha. Inni lammataa I don't tolerate his mischief. I don't tolerate his mischief. Shira isaa hin obsu yookaan shira isaa hin danda'u jechuudha. I don't tolerate his mischief jechuudha. Kabra I have completed the project. I have completed the project. Projecticha xumureen jira. I have completed the project. I appreciate your feedback. I appreciate your feedback. Yaada keessan nan dinqisiifadha. Yookaan immoo dubdeebii keessan nan dinqisiifadha. Waan ta'e erga dubbannee booda deebii keessan sana dinqisiifadheera yookaan yaada isin naa kennitan sun dinqisiifadheera jechuuf I appreciate your feedback jenna jechuudha. I will keep this idea in mind. I will keep this idea in mind. Yaada kana sammuutti nan qabadha yookaan yaada kana hin irraanfadhu jechuus ni dandeenya jechuudha. I will keep this idea in mind gaaf jennu yaadi sun nutti toleera yookiin waan qabachuu qabnudha yoo ta'e yaada kana sammuutti nan qabadha yookaan yaada kana hin irraanfadhu gaaf jennu I will keep this idea in mind jenna jechuudha. That would be perfect. That would be perfect. Inni beessa yookiin wanta ta'e filannoo tokko gaafa goonu wanti kun baay'ee nutti toleera taanaan inni beessa jechuu barbaanna taanaan yookiin filannoo sana keessa wanti nuti barbaanne isa yennaa ta'u that would be perfect. Inni sun beessa jechuudha. I will talk to you later. Booda sin dubbisa. I will talk to you later. Booda sin dubbisa gaafa jennudha jechuudha. It is my pleasure to see you. It is my pleasure to see you. Waanan si argeef gammadeen jira. Nama wal biraa turreetoo arganne tokko yoo itti dubbannu it's my pleasure to see you jechuu dandeenya jechuudha. Waanan si argeef gammadeen jira. Egaa dubbii har'a isiniif dhiyeesse kana fakkaata. Qamadhaman kana jechuudha haasaawwan afaan Ingilishii baratamoo ta'anidha.
Wantoonni akkanaa dubbiiwwan nuti guyyaa guyyaan raawwannu keessatti nu fayyaduu danda'u jedhamanii warra yaadamanidha. Yaada asirratti qabdan karaa koomentiidhaan nu barreessuu dandeessu. Yoo isinitti tole like gochuun dagatinaa, warri haaraa taatan subscribe godhaa. Nu waliin turaa, nagaatti daawwadhaa. Waliin haga dhumaatti ni baranna jechuudha. Galatoomaa nagaan baradha. Har'a maalinni kan barannu have and has. Have and has kan jedhu jechuudha. Isaan maal waliin fayyadamnaa kan jedhu. Amma fakkeenyaaf pronoun kanneen bamaqaawwan akka I, he, she, it, you, we kan jedhaman kanneen haazii waliin fayyadamna moo haazii waliin fayyadamna moo have kan jedhu waliin fayyadamna kan jedhu har'aan booda isin dhibu jechuudha. Viidiyoo kana booda sirriitti laallaa. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Viidiyoon hedduullee ni jiranii chaanaalii kana keessatti seentanii laaluu hin irraanfatinaa jechuudha. Viidiyoo hedduu gara viidiyoo 180 ni ta'a jechuudha. Kanaafuu hanga ta'e irraa barattanii dubbisa akkamitti dubbisuu akka dandeenyu, afaan Ingiliffaa akkamitti akka dubbisuu dandeenyu ni jira jechuudha. Yoo barbaaddan ni argattu. Kanneen biraas haasaa yookaan common English conversation kan jedhullee ni jira. Isallee ni argattu jechuudha. Amma gara barumsaa keenyaatti dabarre jechuudha. Tokkoffaan amma have has kan jedhu kun maal agarsiisa? Wanti tokko qabeenya wanta nama tokko agarsiisa jechuudha. Qabeenyummaa wanta tokko agarsiisa. Namni tokko amma I have yoo jedhe nan qaba jedhe jechuudha. Nan qaba. He has yoo jedhe immoo he jechuun isa agarsiisaa miti. He has inni ni qaba kan jedhu agarsiisa jechuudha. Inni ni qaba kan jedhu agarsiisa. It has kan jedhu immoo ni qaba. It kan jedhu kun immoo maaliif bakka bu'aa? Animals and things, wantoota adda addaatii fi beelladootaafis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Namaan alatti it kan jedhu kana ni fayyadamna jechuudha. Okay, amma sirriitti tokkoffaarraa eegallee yoo barannu I have yoo jenne wanti tokko kan kee ta'uusaa agarsiisa jechuudha. I have jettee kan fayyadamtu wanti tokko kee ta'uu yoo agarsiistu jechuudha. I have kan jettee jechuudha. I have jettee wanta san lafa goota jechuudha. I have a pen yoo jette amma qalama nan qaba. I have a pen yoo jette qalama nan qaba jette jechuudha. Itti aan immoo he has. He jechuun isaa miti. Inni ni qaba kan jedhu agarsiisa jechuudha. He has a pen yoo jette amma inni qalama ni qaba. He has a pen yoo jette inni qalama ni qaba jette jechuudha. She jechuun ishee yookaan isii jechuudha miti. She has ishiin ni qabdi. She has a pen. Isheen ni qabdi. She has a pen yoo jette amma isheen ni qabdi jette jechuudha. Inni dhumaa immoo isa dhumaati miti. It has yoo jette immoo kana maaliif fayyadamtaa? Wantoota adda addaatiif jechuudha. Namaan alatti it has kan jedhu fayyadamte jechuudha. Namootaaf garuu I or he, she kanneen fayyadamte jechuudha. It kana kan fayyadamtu immoo maaliif jechuudha? Wantoota adda addaati. Fakkeenyaaf beelladootaaf ta'uu danda'a, sareedhaaf ta'uu danda'a, adurreedhaaf ta'uu danda'a. Fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Garuu namootaaf hin fayyadamtu jechuudha. Okay, kunniin amma asirratti kan laaltan kun he, she, it kan jedhaman kun maal wajjin walitti ta'an jechuudha. Has kan jedhu kana waliin jechuudha. Sadeen he, she, it kana irraanfachuun qabdan jechuudha. Keessattuu amma barattoonni kana irraanfachuun qabdan jechuudha. Qormaata adda addaa irratti illee yeroo baay'ee ni dhufa jechuudha. Yaa'u salphaadha. Tanniinuma qofa yoo hubattan gahaadha jechuudha. He, she, it kan jettu sun maalidha jechuudha? He, she, it kan jettu sun has kan jedhu kana waliin deemte jechuudha. Inni kun ammoo I, you, we, they kan jedhaman ni jiranii. Isaan ammoo
have kan jedhu waliin deeman jechuudha. Amma sadeen isa dhumaati irratti deemna jechuudha. Okay? You have. Amma you have kan jedhu kana namoota biraatiif yoo fayyadamnu jechuudha. Namoota biraatiifis ta'uu danda'a. Isiniif you have ati ni qabda jechuu barbaanne. Ati ni qabda jechuu barbaanne. You jechuun amma yeroo baay'ee ati ni ta'a, isin ni ta'a, si ta'a ni ta'a jechuudha. Si illee yoo jechuu barbaadde you jechuu ni dandeessa jechuudha. Amma you fi he asirratti garaagarummaa qaban. You yoo jedhe si jedhe jechuudha. He yoo jedhe garuu isa jette jechuudha. Amma he yoo jedhe waa'ee nama sadaffaa biraatti haasa'aa jirta jechuudha. You yoo jette immoo waa'ee nama lammaffaa haasa'aa jirta jechuudha. Isin si jechaa jirta jechuudha. Namootuma haasoftu sanitti haasa'aa jirta jechuudha. He yookaan she yoo jette immoo ishee jettee nama biraatti haasa'aa jirta. Waa'ee nama sadaffaa haasa'aa jirta jechuudha. Kana jechuudha. Differensiin isaanii you have yoo jenne ni qaba yookaan ni qabda. Ni qabda yookaan ni qabdanii kan jedhuuf bakka buusna jechuudha. You have a pen, qalama ni qabdu jechuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo we yoo jenne immoo nuti nuyi kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Nuti yookaan nuyi. Waa'ee pronaawunoota kanneen sirriitti ni ilaalla. Yoo kan barbaadan ta'e naaf barreessaa jechuudha. Koomentii irratti irra deebinee kan laallu ta'a jechuudha. We yoo jenne nuti yookaan nuyi kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Amma nuti yookaan nuyi kan jennu ni beektanii miti. Kophaa kee nuti hin jettu. Namoota biraa waliin yoo taate nuti yookaan nuyi jetta jechuudha. Maal jettaa? Fakkeenyaaf we have peeniidhaaf fudhannee qalamaaf fudhannee irra jechuudha. We have a pen. We have a pen. Nuti qalama ni qabna. Nuti qalama ni qabna. Jenne jechuudha. They kan jennu immoo they isaan jechuudha. They. Amma kunillee immoo namoota waa'ee namoota biraa haasa'aa jirra jechuudha. Waa'ee namoota biraa. They kan jettu nama tokkoof they hin jettu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoota waa'ee namoota lamaan biraa hooyi yoo haasa'aa jiraatte maal jettaa? They have jetta jechuudha. Garuu waa'ee nama tokkoo osoo waa'ee mucaa tokkoo haasa'uu barbaadde yookaan waa'ee dubartii takka yoo haasa'uu barbaadde he yookaan she jette jechuudha. Nama tokkoo ta'a. Garuu waa'ee namoota lamaanii yoo haasa'uu barbaadde maal jette jechuudha? They jette jechuudha. They have jette jechuudha. Okay, amma immoo exampleedhaan yoo fakkeenyan yoo deebinee ilaallu jechuudha. Fakkeenyan yoo ilaalle waan sirriitti nuuf galuuf fakkeenyan laaluu wayya jechuudha. Saniin dura viidiyoon waa'ee pronaawun jedhullee hojjetamee jira jechuudha. Chaanaala kanarratti deematoo ilaala jechuudha. Viidiyoowwan hedduu waan jiraniif isin fayyadu seenatoo ilaala jechuudha. Viidiyoowwan hedduu waa'ee dubbisaa irratti illee ni jiranii akkasumas words of the day kan jedhu ni jira. Kanaafuu irraa fayyadamtan jedheetan yaada gara kootiin. Kanaafuu deemtanii ilaaluu ni dandeessanii jechuudha. Okay, amma example barbaadaa jira jechuudha. Okay. Amma example tokkoffaa yoo ilaallu she has long hair. She has long hair. She has long hair. Isheen mataa yookaan dabbasaa dheeraa qabdi. Isheen she has. Amma asirratti she have hin jenna, she have hin jennu jechuudha. Maaliif have I yookaan you, we yookaan they kan jedhu fayyadamne jechuudha. Kanaafuu she have hin jennu jechuudha. She has jenna. Kanaafuu she has long hair. Kan biraa immoo the girl has long hair. Asirratti amma the girl kan jedhu kun mucayyoon yookaan dubartii sun jechuudha. Has long hair. The girl kan jedhu kun she kan jedhu kana bakka bu'a jechuudha. The girl kan jedhu kun she kan jedhu kana bakka bu'a jechuudha. Amma yeroo baay'ee akkanatti illee dhufuu danda'a jechuudha. Warra qormaataa barbaadan the girl kan jedhu kun dhufuu danda'a jechuudha.
The girl yoo kan jedhu kun maal bakka bu'a jechuudha? Ishee kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Mucattiin kan jedhu kun ishee kan jedhuun bakka buusuu ni dandeenya miti? Bakka maqaawwan jechuudha. Maqaadhaan bakka buusne jechuudha. Asirratti ammoo deebitanii the boys have balls. The boys have balls. Amma asirratti boy yoo jenne tokko, boys yoo jenne immoo baay'eedha. Kanaafuu they ta'an jechuudha. The boys yoo jenne baay'ee ta'an jechuudha. Kanaafuu amma asirratti mucaa tokkoo miti jechuudha kan dubbachaa jiru, waa'ee mucaa tokkoo miti, waa'ee mucaa baay'ee jechuudha. Baay'eedha amma asirratti boys yoo jedhe nama tokko osoo hin taane baay'eedha. Kanaafuu baay'ee yoo ta'an lamaa fi isaa ol yoo ta'an maal fayyadamna jechuudha? They kan fayyadamnu ta'e immoo maal goona? They have waliif fayyadamna jechuudha. Amma asirratti the boy osoo ta'e the boy qofa essin osoo jiraachuu baatte yookaan singular form osoo ta'e has jenna jechuudha. Maaliif the boy yoo jedhe mucaa tokko qofa bakka waan bu'uuf he kan jedhu qofa fayyadamna jechuudha. Okay, inni itti aanu ammoo I have a friend. I have a friend. Ani hiriyyaan qaba. I have a friend. Ani hiriyyaan qaba. I have a friend. I have a friend. Hiriyyaan qaba. I kana have waliif. I has odoo itti amma sirrii miti jechuudha. Maal goota? I have jechuu qabda jechuudha. I have a friend. Okay. He has an umbrella. He has an umbrella. He has an umbrella. Isa amma isa. He has an umbrella. Inni an umbrella dibaabee akkas jedhaman fakkaata. He has an umbrella. Inni dibaabee ni qaba jechuudha jechuudha. Qabeenyummaa agarsiisa jechuudha. Haazii fi haavii irra caalaa amma warroonni haasadhaaf barbaadan irra caalaa ni jirtu. Kanaafuu maaliif fayyada jechuudha? Qabeenyummaa wanna tokko jechuudha. Namni tokko waan tokko hin qaba yoo jette have yookaan haazii fayyadamtee ibsita jechuudha irra caalaa. Okay, the dog has a bone. The dog has a bone. The dog. Amma the dog kan jedhu kan sareen takka garuu he yookaan she fayyadamtu. He yookaan she kan fayyadamu maaliif jennee namootaaf jenne. Yoo beelladoota yookaan wantoota adda addaa ta'an maal fayyadamna? It has a bone kan jedhu kun lamaan amma wal fakkaatan jechuudha. The dog has a bone kan jedhu fi it has a bone kan jedhu wal fakkaatan jechuudha. Tokkuma jechuudha. Kanaafuu it has a bone. Bone jechuun lafee. Okay. Inni biraa ammoo my mother and I have a car. My mother and I have a car. My mother and I have. Haati tiyyaa fi ani kan jedhu maal bakka bu'a? Haati tiyyaa fi ani kan jedhu maal bakka bu'a? Nuyi kan jedhu bakka bu'a jechuudha miti. Nuyi jechuun immoo nuti yookaan nuyi jechuun maalidha? We jechuudha. We have a car jennee kan jalatti barreesse kana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon keenya har'aa akka irraa barattan abdiin qabaa. Yoo isiniif hin galin irra deebitanii ilaaluu ni dandeessanii. Akkasumas ammoo gaaffii yoo qabaattan barreessaa jechuudha. Yaadas yoo kan qabaattan ta'e naaf barreessaa jechuudha. Akkuma isinitti hime viidiyoo hedduu waan jiraniif seenaatii ilaalaa namoota biraatiifis share godhaa jechuudha. Isin fayyadamtan yoo ta'e namoonni biraatiifis akka fayyadaman yoo barbaadan share godhaa. Barumsi kun salphaa ta'uu nan beeka garuu namoonni hin beeknes waan jirtaniif kanaafuu isiniif jechuudha. Namni tokkollee yoo fayyadame inni isa guddaadha jechuudha. Kanaafuu bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Nagaa akkam jirtan hiriyoota tiyyaa gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kana irratti barumsa Ingiliffaa Afaan Oromootin ni argattu. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaatoo ol kan jedhu irra godhaa. Akkasumas viidiyoon yoo isinitti tole like godhaa jechuudha. Barumsa biraa yeroo biraatis kan barbaadan yoo ta'e akkas gochuun raaffatinaa. Akkasumas chaanaala teelegiraamaa kiyya descriptionii jala jira. Kanaafuu join gochuun raaffatinaa. Isin fayyadaa teelegiraama kiyya irratti jechoota fi
vocabulary-wwan adda addaa waan gadhiisuuf achirraa illee ni argattu jechuudha. Barumsa telegiraama illee ni argattu. Okay, amma gara barumsi keenyaarraa maalinni countable and non-countable nouns kan jedhan maqaalee lakkaawwamanii fi kan hin lakkaawwamne kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Kan lakkaawwamanii amma wantoonni lakkaawwamanii jiran miti wantoota lakkaawwamanii fi kan hin lakkaawwamne. Fakkeenyaaf wantoota lakkaawwaman kanneen akka cheerii yookaan kanneen akka maaltii barcuma lakkaa'uu ni dandeenya, qalama lakkaa'uu ni dandeenya, tokko lama jennee kan lakkoofne jechuudha. Akkasumas ammoo non countable nouns kan hin lakkaawwamne kanneen akka sukkaara fakkeenyaaf sukkaara tokko sukkaara lama jennee lakkaa'uu ni dandeenya. Akkasumas kanneen akka odeeffannoo lakkoftanii odeeffannoo tokko odeeffannoo lama jennee akkanatti hin lakkoofnu jechuudha. Kanaafuu wantoota hin lakkoofnu bishaan amma fakkeenyaaf hin lakkoofnu rooba tokko rooba lama jennee akkanatti hin lakkoofnu jechuudha. Kana laalla jechuudha. Kanneen akkamitti fayyadamna wantoota lakkaawwamanii fi wantoota hin lakkaawwamne much, little, akkasumas some, any, many kan jedhan kanneen kam waliin deemanii yoo lakkaawwamaa ta'e kam waliin fayyadamna yoo hin lakkaawwamin kamin waliin fayyadamna akkasumas kan lakkaawwaman waliinis kan hin lakkaawwamne waliinis kan deemu isa kamii kan jedhu ilaalla jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu hin raanfatina. Okay, amma countable nouns kan jedhaman fakkeenyaaf chair kan akka chair jechuun barcumaadha ni beektanii barcumaa yookaan teessoo chairs ni jedhama miti. Irra caala amma wantoonni lakkaawwaman yookaan countable nouns kan jedhaman kun s fudhatu jechuudha. Baay'ee yoo ta'an s fudhatanii tokko yoo ta'an immoo adduma ta'an chair amma kophaasaa tokko chairs yoo jedhe immoo hedduu yookaan lamas ta'uu danda'a jechuudha. Table minjaala amma tokko ta'e table qofa jenna. Baay'ee yoo ta'e immoo tables jechuu ni dandeenya. Marker kanaam tokko ta'e marker jechuu dandeenya. Hedduu ta'e markers jechuu dandeenya. Shirt shamizii amma shamizis amma akkasuma jechuudha lakkaa'uu ni dandeenya. Bed kan jedhu kanallee s itti dabaluu ni dandeenya. Pen qalama amma lakkaa'uu ni dandeenya. Akkasumas book kitaaballee lakkaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kitaaba hedduu ta'e books jechuu ni dandeenya jechuudha. Kan itti aanu immoo non countable noun kun immoo maa inni kan hin lakkaawwamne jechuudha. Akkanatti tokko lama jennee kan lakkaa'uu hin dandeenye jechuudha. Heddummina isaa lakkaa'uudhaan yookaan lakkoofsan kan agarsiisnu odoo hin ta'in jechoota adda addaa fayyadamuudhaan kan agarsiisnu jechuudha. Amma sugar kan jedhu kan furniture kan jedhu kan information advice kan jedhu kana jechuudha. Akkasumas water rain kan jedhu kana jechuudha. Kanneen non countable noun wantoota hin lakkaawwamne amma afaan oromootiin wantoota tokko lama jennee lakkaawwamne hin jira miti. Baay'ina isaanii jechoota adda addaa fayyadamuudhaan kan agarsiisnu jechuudha. Sukkaara amma fakkeenyaaf akkasuma jechuudha. Kan itti aanu immoo non countable noun kana maal fayyadamuudhaan agarsiisna jechuudha. Non countable noun kana much kan lakkaawwamne kana baay'ina isaa agarsiisuuf much jechuu dandeenya jechuudha. Baay'ina isaa agarsiisuuf much jechuu dandeenya. Akkasumas little xiqqoos ta'uu danda'a. Xiqqoo isaa agarsiisuuf little jechuu dandeenya. Much sugar osoo jedhamu sukkaara baay'ee jenna jechuudha. Sukkaara baay'ee jenna jechuudha. Little yoo jenne immoo xiqqoodha. Amma kunillee xiqqoo agarsiisa jechuudha. Wanta xiqqeenya isaa agarsiisuuf akkasumas a little bit of xiqqoo kan jettu tana agarsiisa kunis jechuudha. Maaliif fayyadamna garuu kana non countable wantoota hin lakkaawwamneef fayyadamna jechuudha. Wantoota hin lakkaawwamneef fayyadamna jechuudha. Non countable noun warra ta'aniif fayyadamna jechuudha. Inni biraa immoo exampleedhaan yoo ilaalle much information
Information kan jedhu kun yookaan odeeffannoo kan jedhu kun hin lakkaawwamu. Maal jenna jechuudha? Much information jechuun odeeffannoo hedduu. Much kan jedhu kun hedduu kan jedhu agarsiisa. Much information odeeffannoo hedduu. Much information odeeffannoo hedduu. Manii hin jennu jechuudha amma asirratti of eeggachuu kan qabdan manii information hin jennu. Manii maaliif akka fayyadamu ni ilaalla jechuudha. Amma kanneen qabadha. Much, little, a little bit of kan jedhu tana wantoota lakkaawwamne waliin akka fayyadamnu kana sirriitti qabadha jechuudha. Much information, a little bit of sugar, a little bit of sugar. Sukkaara xiqqoo jechuudha. A little bit xiqqoo. Sukkaara xiqqoo jenna jechuudha. Sukkaara xiqqoo naa kenni yookaan sukkaara baay'ee naa kenni jettanii miti malee yookaan wanta safaramuun wanta shallagamuun tokkoon yookaan fal'aanan ta'uu danda'a maankaa isaan agana jennee lakkoofna malee kophaasaa sukkaara 3 naa kenni sukkaara 4 naa kenni 5 naa kenni hin jennu jechuudha. Okay, inni itti aanu ammoo for countable noun wantoota lakkaawwamaniif ammoo baay'ina isaanii agarsiisuuf jechoota kana fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kan jedhu kana fakkeenyaaf a book tokko ta'uusaa agarsiisu a book jechuu ni dandeenya jechuudha. A ball jechuus ni dandeenya kubbaa tokko ta'uu agarsiisuuf. Inni biraa ammoo money much osoo hin taane money much yoo ta'e wantoota lakkaawwamneef jechuudha. Uncountable noun waan ta'eef fayyadamne jechuudha. Money kan ammoo wantoota lakkaawwamneef money books jechuu ni dandeenya jechuudha. Kitaabilee baay'ee akkanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Few xiqqoo wantoota xiqqoodhaaf ammoo few yookaan a few wanta sirriitti xiqqoodhaaf few jechuu ni dandeenya. Wantoota xiqqoodhaaf a few jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanneen ni fayyadamna. Maaliif kanneen ammoo kan fayyadamnu wantoota lakkaawwamaniif jechuudha. Wantoota lakkaawwamaniif kana sirriitti beekuu qabda. Amma fakkeenyaaf money markers. Maarkarii ni beektanii miti? Money markers. Maarkaroota hedduu jechuuf jechuudha. A book yoo jennu immoo kitaaba takka agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee tokko agarsiisa jechuudha. Kan jettu tun tokko agarsiisa jechuudha. Few shirts shamizii xiqqoo jechuudha. Xiqqoo yoo jedhu immoo maali agarsiisa? Xiqqeenya isaa small faa kan jedhamu osoo hin ta'in xiqqeenya isaa osoo hin ta'in baay'inni isaa xiqqoo ta'uu agarsiisa jechuudha. Baay'inni few shirts yoo jedhamu tishartii xiqqoo yookaan shamizii xiqqootu achi jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni hedduu barbaade namni tokko baay'ee barbaade 6-7 barbaade kan jirtu bituudha jechuudha. Kan jirtu xiqqoo yoo taate takka 2 yoo taate few shirts jechuu danda'a jechuudha. Kanneen alatti immoo kan lamaanifuu nu fayyadan ni jiran jechuudha. Countable waliinis kan deeman non countable yookaan uncountable noun waliinis kan deeman jechuudha. Isaan maalinni the kan jedhu maal waliin deema jechuudha. Lamaan waliinuu ni deema jechuudha. Any wantoota lakkaawwamaniinis kan hin lakkaawwamne waliinis ni deema jechuudha. No lamaan waliinuu ni deema. Asirratti kan barreeffaman hunduu lamaan waliinuu ni deeman jechuudha. Enough gahaa jechuudha. Enough some hanga ta'e some a lot of baay'ina agarsiisan jechuudha. Baay'ina agarsiisanii plenty of amma yoo barreessitanis ta'uu danda'a. Kanneen amma yoo jechi sun ni lakkaawamuu hin lakkaawamu jettanii yoo confused taatan jechuudha. Kanneen fayyadamaa jechuudha. Maaliif kun lamaaniif waan fayyaduuf akka indoo gongorra isin gargaara jechuudha. Kanaafuu kanneen fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Kanniini example dhaan yoo ilaallu I don't have any sugar. I don't have any sugar. Any kan jettu kun lamaanifuu ni fayyada inni I don't have any sugar.
Akkasumas ammoo I don't have any table. Sukkaara homaayyuu hin qabu yookaan minjaala homaayyuu hin qabu jechuuf jechuudha. Amma asirratti any kan jedhu kun lamaaniifuu shugariin kan hin lakkaawwamneefis table kan lakkaawamuufis nu fayyadeera jechuudha. Akkanatti fayyadamna jechuudha. Inni biraa immoo some books. Some kan jettu kun lamaaniifuu ni fayyadde jennee jira. Some books. Kitaaba hanga ta'e yookaan kitaaba hanga ta'e jechuudha. Some books. Some information. Kun amma information kan jedhu kan hin lakkaawwamne jechuudha. Okay, viidiyoon keenya kanuma. Gaafii yoo qabaattan comment irratti naaf barreessaa jechuudha, yookaan viidiyoon irra deebi'ee isinii akka hojjedhu barbaaddan yoo jiraate naaf barreessuun irraanfatina jechuudha. Viidiyoon keenya kanuma. Chanaalii kiyya keessa seenatoo barumsa hedduu jira jechuudha. Kan dubbisaatillee dubbisa akkamitti akka barannu ni jira jechuudha. Kan jedhudha jechuudha. Ji'oota waggaa afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaan kana namoonni baay'een na gaafatanii turtanii yeroo duras jechuudha. Ammallee miila darbe namni tokko na gaafatee ture. Kanaafuu namoonni baay'een beekuu dandeessan, garuu namni tokkollee yoo beekuu baate inni yoo irraa fayyadame gaariidha jedhee tan qopheesse jechuudha viidiyoo kana. Kanaafuu viidiyoo baay'ee gabaabduudha. Kanaafuu na waliin tura jechuudha. Ni barannaa. Jiini waggaa fulbaana irraa kaasee hanga hagayyaa afaan Ingiliffaatiin ammoo maal akka jedhanii waaman laalla jechuudha. Ji'a 12 isaan dura warroonni chaanaala kanaa haarawaa taatan chaanaala kana subscribe gochuudhaan akkasumas mallattoo bilbilaa santuquudhaan viidiyoon ani yeroo hundaa gadhiisu isin bira ga'a jechuudha. Inni biraa ammoo chaanaala kana irratti viidiyoo adda addaa kan isin fayyadu ni argattan jechuudha. Barumsa Ingiliffaatiin alas kan ta'e jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuu hin irraanfatina jechuudha. Subscribe godhaa. Viidiyoon immoo isinitti tole like godhaa. Namoota biraatiifis ni fayyada jettanii kan yaaddan yoo ta'e ammoo share gochuu fi hin irraanfatina jechuudha. Okay, amma months of the year ji'oota waggaa fulbaana irraa kaasnee jenna jechuudha. Fulbaana kan jedhu kun maal jedhama amma isaanii? September. Fulbaana September. Amma jiin isaanii maalirraa eegara keenya amma fakkeenyaaf fulbaana irraa eegara September kan jedhamu, kan isaanii immoo Jaanuwaarii irraa eegaraa miti kan warra faranjoota. Amma keenya barannaa, keenya kana jechuudha gara Ingiliffatitti jijjiirree baranna jechuudha. Kan isaanii Jaanuwaarii, Febraarii, Maarch, Apriil, Meey, Juun, Juulaay, August, September, Oktoobar, Noovembar, Diseembar kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu keenya immoo fulbaana irraa eegala. Fulbaana jechuun September jechuudha. September. Okay, kan itti aanu immoo Onkololeessa immoo maalinni? Oktoobar. Oktoobar jenna jechuudha. Sadaasa jechuun ammoo Noovembar. Baay'ee irra turuun barbaachisu isiniifan dubbisaa darba. Muddee Desember. Amajjii Jaanuwaarii. Gurraandhala Febraarii. Bitootes Maarch. Eebla Apriil. Caamsa Meey. Waxabajjii Juun. Adoolessa Juulaay. Hagayya August jenne jechuudha. Maal jennee Jaanuwaarii kan isaanii amma Jaanuwaarii irraa eegala, keenya immoo September irraa eegala jechuudha. Kanuma jechuudha. Viidiyoo yoo jaalattan like gochuu hin irraanfatinaa. Yaada biraatis yookaan gaafii biraatis isinitti kan salphaa fakkaatee garuu kan isinitti ulfaate yoo kan jira ta'e naaf barreessaa jechuudha. Kanaafuu amma akkuma itti aanutti tufaa
Asumaan September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July, August. Okay, kanarraa tokkoffaan maalinni salphaa fakkaata garuu sin fayyaduu danda'a. Do you play football? Do you play football? Kubbaa ni taphattaa? Do you jechuun wanta tokko hojjechuusaa gaafachuuf kan fayyadamnu jechuudha. Play jechuun taphachuudha. Amma asirratti do you play football? Football jechuun kubbaa miilaati. Ni beektanii. Do you play football? Kubbaa miilaa ni taphattaa? Do you play football? Asirratti kubbaa miilaati. Kubbaa miilaa ni taphattaa? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Kubbaa miilaa ni taphattaa? Yes, I do. How about you? Yes, I do. How about you? Amma asirratti maalinni kan beeku qabdanii nama tokko waliin teessanii amma wanta tokko yoo gaafattanii ati yoo jechuu yoo barbaaddan maal jettanii jechuudha. How about you? Yookaan haasan keessan akka bal'atu akka dheeratu yoo barbaaddan how about you jechuu ni dandeessan jechuudha. How about you? Yes, I do yoo jettan wanta san nan godha nan taphadha jettan jechuudha. Yes, I do. Namni tokko amma wanta kana ni hojjettaa jedhee yoo si gaafate yes, I do yoo jetteen wanta san nan hojjedhaa jetteen jechuudha. No, I did not jechuus ni dandeessa yookaan no, I don't jechuus ni dandeessa jechuudha. Amma maal jedhee do you play football? Kubbaa ni taphattaa? Yes, I do. How about you? Nan taphadha. Ati hoo? How about you? Ati hoo? Kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, inni biraa immoo maal jedhee deebisuu danda'a? No, I don't. But I go running. No, I don't. But I go running. No, I don't. But I go running. No, I don't jettan jechuudha. Wanta tokko hojjechuu amma asirratti ta'umsa keessan osoo hin ta'in hojjechuu keessan agarsiisuuf. No, I don't. Hin taphadhu jechuudha jechuudha kun amma. Lakki hin taphadhu garuu nan fiiga. But jechuu kana ni beektanii wal qabsiisuun tun maal agarsiista jechuudha? Garuu kan jettu agarsiista jechuudha. Garuu lakki hin taphadhu garuu nan fiiga. Lakki hin taphadhu garuu nan fiiga. Amma go running kan jedhu kun go kun amma hedduu waliin deemuu danda'a. Go running yoo jettan amma nan fiiga. Fiiguu keessan agarsiisa jechuudha. Fiiguu. Go swimming yoo jettan amma daakuu jechuudha. Daakuun isin jedhummoo daakuu kan bukeessamu isaa miti. Daakuu bishaan ni jiraa miti. Bishaan daakuu swimming. Kana ni beektanii baay'een keessanii. Okay, go hiking. Go hiking. Gaara bahuu. Amma kana nu biratti baay'ee waan baratame natti fakkaatu. Biyya alaatti amma akka ispoortii tokkootti ilaalama jechuudha. Kuni akka tapha tokkootti ilaalama gaara bahuu hiking jedhama jechuudha. Kanallee vocabulary kana qabadha. Gaara bahuu hiking. Gaara namoonni lukaan yoo ba'an jechuudha. Lukaan amma lukaan ba'an jechuudha. Gaararra yoo deeman. Okay, inni itti aanu immoo maal inni kanumaan wal qabatee do you play basketball or tennis? Basketball. Do you play basketball? Kubbaa saaphanaa yookaan teenisii ni taphattaa? Kubbaa saaphanaa yookaan teenisii ni taphattaa? Do you play kan jettu tana akka sirriitti beektaniif amma kanan isiniif irra deebi'ee do you play kan jettu sun ni taphattaa
kan jettu bakka bu'a jechuudha. Only futboolii san qofa osoo hin taane wantoota biraa wajjinis ni fayyadamna jechuudha. Tapha qofa yaa ta'u malee rakkoo hin qabu. Kanneen biraa waliinis ni fayyadamna jechuudha. Kanneen biraa waliinis ni fayyadamna. Do you play football? Yoo jenne maal jenne jechuudha? Kubbaa saaphanaa yookaan teenisii ni taphattaa jenne jechuudha. No, I don't. How about you? No, I don't. Amma namni sun yoo hin taphanne yookaan yoo hin dandeenye maal isiniin jechuu danda'a? Lakkin taphadhu. Ati hoo? About you. How about you? Lakkin taphadhu. How about you? Ati hoo? Amma namni tokko yeroo baay'ee ati hoo jedhee deebisa. Hin taphadhu jedhee qofa caaliin jedhu jechuudha. Maal jedha? Ati hoo jedhee isin gaafata jechuudha. How about you? Ati hoo jedhee isin gaafata jechuudha. Inni biraa immoo kanarraa maalni? How can I get to the airport? How can I get to the airport? Kan amma yoom fayyadamuu dandeessanii airportii yookaan buufata xiyyaaraati airportii jechuun airportii yoo barbaaddan nama gaafachuu akkamittan deemuu danda'a? Akkamittan airportii argachuu danda'a? Jettanii yoo gaafachuu barbaaddan how can I get to the airport? Akkamiin buufata xiyyaaraa deemuu danda'a? Jettanii gaafachuu dandeessan jechuudha. Amma kan biyya alaatis warra jirtaniif isin fayyaduu danda'a jechuudha. Amma worduma tana yookaan jechuma himuma tana fayyadamtanii waan baay'ee isin fayyaduu danda'a jechuudha. You can go by bus or taxi jedhee isin deebisuu danda'a. Namni kun jechuudha. Waan biraatiinis ta'uu danda'a. You can go by bus or taxi yookaan ammoo treenii dhiyoo kan deemu ni jira miti baabura isaanis deemuu dandeessaa yookaan fagoo ta'een okay otobusii yookaan taaksiidhaan deemuu ni dandeessaa jedhee jechuudha. Okay inni biraa immoo maal jedhee deebisuu danda'a immoo itti deebi'ee namichi suni I am late. I need a taxi. I am late. I need a taxi. Natti barfateera taaksiin barbaada. Natti barfateera taaksiin barbaada jechuu danda'a jechuudha. Okay kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa isinitti baay'isu. Kanuma viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuun irraanfatinaa. Gaafii biraatis yoo kan qabaattan ta'e nuuf barreessaa. Yaada keessan jechuudha comment irratti barreessaa. Chanaala telegiraamaa keenya immoo description jala jira. Kanaafuu join gochuu irraanfatinaa jechuudha. Dhugumaa hin irraanfatinaa join godha chanaala telegiraamaa jechuudha. Isin fayyada. Egaa kanuma bakkuma artanitti nagaa ta'aa isinan jaaladha. Bye.